business. Yenna. Cardi business barbaadna nuti. Cardi nama barate degree dhaan eebbifamee barbaadu. Daani amma meeqa baratte? Amma meeqatti? Amma daaniin jechuudha. Kudha lama fixee, yuunivarsiitii fixee, ingiliffa fixee, amaariffa fixee barate. Amma hojjisuu ki tokko hojjenni. Nama naansu ani damma kutaa shadiin dhiise ishee amma ministeera baratte. Ishee gaafa barbaade dhaqaa gaafa barbaade hafaa hoggaan dhaqee immoo ijoollee xixicha dhalluuduu keessa qarrasaa barsiisan mana barumsaa keessa na baasaa. Gaafa ammas gaabeeriin masgeenkin osoo kin jira. Kan barates kan hin barannes ukkunno. Gizeen biisunataan malee gizee jechuudha barannee jijjiirama dhufe. Noo jijjiiramni dhufne heerena dafqinee jijjiiramni dhufe soba. Soba saaksi. Addunyaa kanarraa kan nu salachaatee yoo jiraatte saaksi jechaadha. Nama dhaggeeffadhaa. Hatees morees sobees kadhadhees kadhachiises. Biizinasa guddaa banees jijjiiramuun barbaada malee sooshaal miidiyaa kana yoo dhufe irratti fataa jedhee kazaa wada irratti jechuudha hojii kiyya hojjetadhee alhamdulillahi jedhee garee mana rafuun barbaada malee jechuudha dhufee akkuma sakkaaraamii sana akkuma kinoo sakkaaraamii ganama kaatee miila dhiqattee amma galgala miila dhiqattu setti bareede I wish thank you my brother mataa kanarra birrii meeqa odoo akka jiru beettee akkasin jedhu maal kafalta Inna guys saati kana saati la akka amma dachoo kana agartanii cheekota fidee jechuudha sirba jaalalli isaa onnee akkana nama fisis godhu kana jechuudha cheekota kana Joordaanii irraa Beerut irraa fidee dhufee jechuudha yeree qonjoo jedhee dhambala jedhee poosotata isaa biizinasa kan duuba kaatu dammoo jechuudha dachoo kun meeqa jaalata meeqa hojii buli meeqa hojii tulfeesse hin agarree somneeti ba sila kanaafu biizinasa hojjechaa jira laatsiniif oduu isaa biizinasa haay namni ko jijjiiramaa jira bar anama baishrooti yetana nam beeski fadda dipping godhe mana seene hundattu aggaadhaami geemi namaallee yoo naqee jechuudha geemi namaarratti argame likkiin carraa argadhe jechuudha anis baaltinnaa qaba namni shrooti yoo baatanii narraa bitattanii jedha agartanii kun jechuun biizinasa kiyyan hojjechaa jira jechuudha maal akkanatti nu lafa labsiisan masuma ani galgala hoggaan gali mangaagan kun giddii walitti naa jedha Guyyaa kana guutuu lafaa oole galgala mangaagan tun gidduma walitti naa jedheetuma jedhee gadi ishee deebisa. Innaa akkasi saati tana laa. Sooshaal miidiyaa akkanatti itti fayyadame yeenee qonjoo. Amma kiroolaat obsinaan oroon jedhu kun mee amma laa dhaggeeffadha waan inni barreessu. Maa mootii goota lubbuu. Amma laa kuni jechuudha mana farsooti bahee dhufe ergixanya. Kiroo nadheen galgala jechuudha. Mana araqee bultee ganama dhirsaanee san bule jettu sana bar akkas nu gootanii sooshaal miidiyaa. Amma ani ganaa hoggaan algalibsi keessan bahin basumaam jedhee yoon ka'e hoggaan tiiktook irra seene dammoo intala haadha keetii haadhite akkas taate abbaan kee achiin bu'ee abbaan kee asiin ba'ee walirra koranii walirra bu'anii akkam wal godhanii wal saqqalanii wal fannisanii wal gorraan kanan arga tiiktook irra yoon ba'e. Geetaan misikiriin hindi gisee akkam tabalaa ishee keessa jirratin. Ani waaqa odoon nama ammaa ta'e nan garramani gara erga dhaladhee waggaa 45 geeta. Rabbitu daa'ima na godhe malee. Dhugaa rabbi mee ganama waggaa tiiktooki bareetan gara odoo algalibsi keessan ba'e basuma Woldima Manfas Qudus yaa rabbi biyya nagaa na oolchi jedhee yoo silkii tana ol fuudhee bade. Intala haadha keetii abbee haate akkas godhee abbee haatee akkas irraan irraan furee irraan ba'ee haadhite akkas taate abbaan kee akkas ta'ee tiiktookii guutuun hindi akkasin ta'in hojjedhu hojii kee maal gochuu ammaani akka fe'uun ta'e amma biifturraa dubbachuu hin qabdu barate biizinasii keetirraa dubbatachuu qabda hojii keetirraa dubbatachuu qabda kalaas jireenya keetirraa dubbatachuu qabda keetu meeqa tura ammayee jira kan namaa maal gochuu gingilchita kaabbaatu ededachuu kalaas biizinasa keetitti akka ballisi maalti gootaati nis'unnaan irraa ani ko nis'unnaa dhafii miti kanan jiraadhu kaayoodha amma oomaaniyerii tana rabbii jira naman natti bite geedaan misikiri ani damoosa kiyya birrii baaseen bitu sababni isaa iyyeen naatani gara fuulduraa boruu dhaggeeffadhaati Dubaay keessatti kiraanchi akkamiin bada suudi deemee ijoollee Oromooti kiraanchi akkamiin bada heessa inni dachoon qabatin safuus si argeen qabatinati innaa kiraanchi gurguddaan anqasaaqasuu barbaada geetaan misikiriin addunyaa kana jechuudha addunyaan ishee gochuu barbaada malee jechuudha Dubaayuma keessa taa'ee nadhee dabaluu takka akkas gootee akkana gooten
gaafii torbaatama na laala. Kana keessa amba qaishrooti yatana dhaqoy garana tannaannaa siinii tana laala maal gochuun asiin lafa lafa. Kinoo asiin laala akkanatti biizinasa keenya hojjetachaa. Dachoo ammaati dhaggeeffadhu. Fiddee uftee chiifota jechuudha. Yoo barbaades kootu jiraanitti jedhee posotate. Oromoon gowwaan kun dachoon irras kan biraa fudhate jedhee dhaqee laayikii godhuuf sheer godhuuf. Amma waan arrabsitan seetan miti ol guddisu biiftuu sammeen dhuftu jechuudha. Biiftuun goommanni ishee kun hin dhumurra innutu laayikii naa gootu nuti biizinasiidha. Haaraan ta'in gizee kee harka kee kana hojiitti hanqasaaqasi maal goota birrii shan liqeeffattee nama jala teessee maalii haadha keetiif yaata akkana ta'e yaata akkas ta'e. No isaan guddinni kee hojii kee hojjedhu qaxaqqachiise abbaa ta'e sa'aatii hojiiti haa ta'aniitis balagaaniitis durriyoomaniitis sa'aatii hojjettee itti jijjiirannu malee sa'aatii waan nama sa'aatii kan qabdame sa'aatii ati namarraa sooftu. Yellenim sa'aatii geetan an amma qoositani maganama haga sa'aatii tokko amma biyaas akka Itoophiyaatti asiniin himu akka Itoophiyaatti haga sa'aatii ja'aatitti guyyaa jechuudha narrafa. Asi amma galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii ja'atta suuqidha ba'a. Nan galaa nyaata kiyya jechuudha. Nyaata kiyya. Laayifii kiyya banadhee achirratti jechuudha. Qilixixxis daabboo mana hin qabne tana jechuudha. Indasii yaarafaat irbaata kiyya hojjetadhee gixxamee godhee nyaadha. Nan naqa galabbaxamee rafa ganama sana nan kaa'amete namni na dhowwu hin jiru nyaata kiyya waan barbaade hojjetadhee gara hojii kiyya shaaworii kiyya galee zanaa jedhee dhufa. Si galee kanaas hojiirra jira biizinasiidha kanaaf. Malee jechuudha. Sin jettanii keessattuu ijoolleen dabartii jechuudha. Tiiktook irra baatanii abaluu akkas godhee abaluu achi fannisee abaluu dhiirri meeqa koree raafuu erga isheetti tolee maaloo koree raafuu mina gabbaa shaanchi. Inni kanas geetan anatti tolee taane waraata hin qabdu. Waa'ee kee haasa'e. Waa'ee keetirra tanqasaaqasi jireenya kee anqasaaqasiisi. Hojjechiisa harka kee. Kanaas kan namaa naasee mina argilli shaala kan namaa. Kee meeqa abbalaa ishaanii odoo jiru akkamitti kan namaa ol kaasa. Rabbi odoo silkiin kiyya kufee jiru silkii kiyya bira darbee kan namaa dhaqee kaasa. Never in kaasu kiyyaan kaafadha dura. Kaza amma hojii keetitti bobbayaa dhokoo sa'aatitti hojjetan. Sooshaal miidiyaa irra fooloorsi 2000 qabanii atanii jechuudha. Ol 15 baasee galu meeqa jira. Sena kanaafuu harka hojii haa ta'u sa'aatitti hojjennu sa'aatii waxxaatiin tiktook irra ba'ee intala haadha raayee sabbaafee wallee galta jettuun inni niitii ta'eetiin jetta malee asirratti yaa sa'aatii 24 odoo lafa lafte namni si dhaga'u hin jiru. Niikinatu inni geemii taphatu sabbaate inni biizinasii mataa isaa hanqasaaqasiisaa jira hin beektu malee inni guyyaatti doolaara 100 argata. Doolaarri 100 jechuun birrii Itoophiyaa 15 daqiiqa geemii taphatee bahutti argata. Si galee namaaf biizinasiidha. Siif immoo lifillifinnatiidha. Amma kanaan ilaa sagaxoota tiiktook irra baatanii nama arrabsitanii kana dhaamsa akkanaas ni dabarsaa. Biyaas waan hojjetu yoo dhabde geemii taphadhu. Geetanni sakkiriin Oromoo sappoortis godha. Haay deemituma warra soddaa kanaan jechuudha. Mina abbaatu finfinnee Oromoo na hojjedhi otuma saggaxiituma jechuudha. Kansaa Oromoon taate gifti sii kenna. Rabbi malee tiiktook irra baataniituma jechuudha. Ganama jechuudha. Oggumaa jechuudha. Sakkaamtanii sikkirinnatti raaftanii galgala dhugaa bultanii ganama yoo bakka mana dhugiiti sanatti sofa gartan achumaa kaasanii ija keessan cuccunuuffatatanii akka irratti ija keessan kana maal ofirraa qaraddanii dhuftanii tiiktookii galtanii nama arrabsitan no never inni guddina keetiin itti haadha haadha tan zalaalzalta malee guddachaa hin jirtu ati kan guddachaa jiru isa hojjetu abbaati. Ammaane nama biiftuu arrabsa seetaniiti no biiftuun arrabsine biiftuudhaaf biizinasa banan agartanii. Hojii kiyya irraa jiru hojii kiyya irratti immoo hojii naaf irraayyuu. Ani amma jechuudhaan geeta misikiri akkasi hojii hojjedhu jaalala namaa dhiisi. Amma ijoollee madamadaamitis dhaggeeffadhaa. Geetan hoggaa hojii keessan fixattan jechuudha. Kottee keessan tokkicha girgiddaarratti siqqe tokkicha algarratti siqqe kansaa tiraasii keessan of jala godhaatu. Dhageessanii kansaa booda maal gootu beektu? Fataa jettanii jechuudha. Zanaa jettanii silkii keessan iskrool yoo barbaadda ishii eelli keessa seenaa ta'u jechuudha. Maal bitadhu laata? Maaltu na dharraasisa? Omaaneeri wees dammoo chaabiskiini. Maali kalakkilishaa yeen እናት ስትጀቴ ባ ብርሽ ነው ዘን ጭበት ሃይ ሜጋው jechuudha ati zannata miti birri keessanii ni miti kan sakkaraami meeqaw zannatu. Sira kana hooftee jira. Yeen እናት sa'aatii hojii kee kabaji sa'aatii qalbii keetii galii naffaasisi.
የኔ እናት ማለት ስለው ጋሩ ዋን እንዱ ሙሪ ቀባ አማ ለምሳሌ አናም ሰዓት ከናኘቹ ኦልማ ኡታሌ ኡዱ ከየ ከነ ዮኒቴ ነራ በሬዳ ምክንያቱ ሙሪ ከያ ኦልማ ኡታሌ ጀቹ ጣራ ከነ ዮንቱ ነራ በሬዳ ሙሪ ከያ ጋሩ ዋን እንዱ ሙሪ ደንዴ ለምሳሌ ወር ሞለኮሱ ቀደን ቲክቶክ ራባቶ ሞለኮሳ ሄ ጌታ ወር ዘመሩ ቀደን ቲክቶክ ራባ ዘመራ ኡሙሪ ከሰኒ ከማል ጎቱ ዱተኒ ዳይማ ወጅኒ ወላ ሶል ቀብድ ጌታ ሆጂ ከት ትጀባቅ ጌታ ወይ አኔ ምን ነማማ ገይ ጀቹ ጋይስ አማማ ገይ ሺ እንተስ